Egaa hordoftoota The Bulk Show. Har'a barumsa bareedaa qabadhee dhufeen isin dhiyaadheen jira. Barumsi ani qabadhee isin dhiyaadhe akkaataa teeleebirrii akkaawuntii keessatti namni sheer isiniif godhe akkaataa sim kaardii keessatti ittiin gabbuufattan. Osoo karaa hojiitti hin seenne duraan dursee The Bulk Show subscribe godhu, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jaa. Hordoftoota The Bulk Show karaa hojiitti haa seennu. Eegaa bilbilaa guutuuf kaajaa oofneetu ita lakkoofsa 3 namaaf yoo erga barbaadde lakkoofsa 2 ita of yoo barbaadde lakkoofsa 1 hamma qarshiidha itti guutaa. Eegas booda tola taanii lakkoofsa 1 ita lakkoofsa icciitiidha itti guutaa. Lakkoofsa icciitiitti guutaa. Gaafiin keessummeeffamaa jira. Kan miseejiin isiniif ergamaa jechuudha. Nama waan ati akkaawuntii keessatti yookaan sim kaardii keessatti siif gabbu'e jechuudha. Ayyaa hordoftoota Bulk Show barumsi nama qabadhee dhufee isinii dhiyaadhee kana hangaan barumsa biraa qabadhee dhufee isinii dhiyaadhutti nagaan tura.